dubbachuu dhufe tokko yoo jiraate ummata keenya kana jechuudha qumaari taphataa jirra sinu qumaari taphataa jirra na fakkaata bariyoota takka jechuudha lubbuu ummataati waan qumaari taphataa jiru na fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf qumaari taphataati jirra nama har'a du'e hin argina borammootu daganni irraanfanne qaatee irra kunnee jirra waan biraa hafarsu seenee jirra maaltu ta'aa jira maaltu deemaa jira nu hoo maal ta'aatii jirra akkam ta'aa jirra dhaabanneeti fulaaluu qabna gadi dhaabannee fulaaluu tokkoon kenna anillee fulaaluu qaba atillee fulaaluu qabda xiqqaa fi guddaan kenna fulaaluu qaba waa'ee seenaa oromoo kanarratti jechuudha waa'ee ilaalcha oromoo tokko kan nama afaan oromoo hin beekne wayii jechuudha biyya Jibuutii keessa nama guddate wayii jechuudha ka guyyaa keessa jechuudha oromummaa ofii baree kamaatii ofii biratti guddatin jechuudha akkasitti maatii bira guddatee garuu guyyaa keessa oromummaa ofii baree oromummaa isaa erga baree booda ammootu seenaa oromoo barate jechuudha oromoon kun akkam akka ta'e oromoon kun akkamitti akka cabe oromoon kun akkamitti akka fugatee fi seenaa isaa diin akkamitti saame ka jedhe jechuudha ni barate garuu hedduu takka nu tuffate dhugaa sin jedhaati wallaahi hedduu takka nu tuffate maal jedha akka nuti gir jenneetum iyineetum callisnu kana jechuudha namoota hidhaa jiran akka nuti boonnee callifnuuf nama diin norkaa fudhate akka nu boonnee qofa callifnu waan akkanaa kanaa nu tuffate ammallee sanuma jirra gaafa waa argan hin gammanna gaafa gaddi nutti galte guyyaa lamaa sadii hin iyyina hin callifna so maal sin jedhe har'a wanni nu arganne tokko hin jiru wanni nu arganne tokko hin jiru waan bilisiqinnaan nu taphataa jirtu malee jechuudha ijoolleen keenya ka du'an waa'ee jaraa namni dubbachaa jiru tokko hin jiru ummanni keenya ka walloo dhumataatii jira ummata walloo kana keessattuu ummata goota kana namuu bakka jiru waan danda'u jechuudha oromiyaa caala osoo kiyyaa yeroo kanatti jechuudha kan qarqaaramuu qabu ummata wallooti eenyu olittu naannoo kamii olittu oromiyaa olittu maalii olittu jechuudha ummata walloo bira dhaabachuu jajjabeessuun gara fedhen jechuudha gama diinagdeetiin illee gama hundaanuu ummata walloo jabeessuun dirqama ummata oromooti keessattuu warri ala jirtan jechuudha keessattuu ummata walloo akka namni qarqaaruuf warri biyyaallee waan dannuun akka qarqaaruuf irratti hojjetamuu qabannu kun ummata diina keessa kophaa isaa ta'u ummanni kun ummata amaara keessa ta'ee kophaa isaa falmatu dhugaasitti maati wallaahi dhugaasitti ma kan dhugaasitti ma sireesitti ma ummata diina keessa ta'ee jechuudha maalummaa diina hin fudhadhu jedhee ummata taa'uudha ati oromiyaa guddaa keessa jechuudha oromiyaa bal'oo keessa har'a diina yaalatti dhiitamteeti bulta kun abiyyiin faarsa sirna diinaa jechuudha sirna nafxanyaa nuti faarsa oromiyaa keessa ta'ee jarri garuu warri diina keessa ta'e diinni sun walloo bira taree jechuudha akkitti si dhiitatii jira diinni harka muraaf harma muraa jechuudha garuu walloon diina keessa ta'etti hin fudhannu abadan isin hin bullu oromummaa kennan hin deemne oromummaa kennan bulla amantaa kenna qabannee bulla oromummaa kennan bulla jettee jechuudha akkasi dhiichisaa jirti nuti garuu wanni jara sappoortii godhaa jiru xiqqoo tokko illee hin jiru har'a silaa agarte warri amaaraa kun jechuudha osoo nu ajjeesaa jiru jechuudha osoo nu ajjeesaa jiru nu ajjeesuudhaaf jechuudha addunyaa jaraa baasanii jechuudha wannaa qarqaaraa jiran humna shiftaa jaraa qarqaaraa jiran hiriiran ta'e waa hundaanuu jechuudha nuti ammootu kana hundayyuu keessa hin jirru dhugaa isinitti hima nuti ammootu kana hundayyuu keessa hin jirru martuu anilleen dubbadha ati lachi dubbatta namni hojiitti hiikuu hin jiru jechuudha marti kenna jechuudha afaan oromoo maal jedhama kun afaan oromootiin hiikuu jedhama mootummaan kun wanni inni har'a jechuudha wannaa baasuuf deemuuf jechuudha waan guddaa isinitti fakkaatin wanni inni hayyoota oromoo hin baasa maali jedhee jechuudha odeessu kun jechuudha waan guddaa isinitti fakkaatin mootummaan kun akka inni itti barbaadu akka inni hayyoota oromoo itti baasuu barbaadu tokko yoo jiraate callisa akka isin hin godhe dalagaa waan isin hin godhe godha ummatan waliin soba kana kaayyoon isaa garuu gootonni oromoo ammootu jechuudha hidhamtoonni oromoo ammootu waan inni jedhe kana akka fudhanne nuti abdii guutuu qabna jechuudha kana akka mootummaan kun jedhetti akka ummanni oromoo hayyoonni oromoo hin deemne kana abdii guutuu qabna itti amannaallee garuu ummanni hoo meeti ummanni jarri kaayyoo ummataa hin sharafnu kaayyoo oromoo hin sharafnu jedhanii jarri itti xiichan kana ummanni jarri xiichaniif sunoo eessa jiraadha gaafiin guddaan jechuudha har'a yeroo bar sheeka fi qeesiin gadi bahee jechuudha abbootiin amantaa gadi bahanii sobaa jiranii bar yeroon kun jechuudha salphanna yeroo salphina caalu jechuudha namni nuti hin qabna jennuun martuus yeroo nu ganu jiruudha jechuudha eenyu amannee eenyu jineem kana nu rakkise yeroo nuti jabaa qabna har'a jabaan nu dhufe jennuun anillee yoo har'a na abdatanii bakka tokko gaafa yoo kaka'u taate bordeebee isin kana nu rakkise inni guddaan tokko jechuudha
Garuu warra akka isaanii jechuudha warra dhugaa ittimu hin jira galatooma. Warra akka isaanii jechuudha dhugaa himtan galatooma. Amma wantoota haga dhiyoo tanaa ta'e jechuudha. OBN irra waan ta'e san argaatiin jira. Baazawee an akka Fu'aaditti waan dubbadda jechuudha waan barbaade gadi baheetiin dubbadda. Waan Oromoodhaaf dhugaa jedhe maraa jechuudha. Garuu waan nan dogongorre tokko ni jira. Dogongorri ani fayyadame tokko jiraate afaan nama arrabsuun sirrii miti. I know. Garuu immoo ta'eetiin nama arrabseetiin jira arrabni sirrii miti. Gara biraa ammootu gara qeeqinsaa gara dhugaa dubbachuurra jechuudha. Har'allee borillee jechuudha dhugaan dubbadda. Namichi sunillee sirrii hin jiru. Uf deebi'ee uf alaalu namni sunillee jechuudha. Uf deebi'ee uf alaalu. An arrabsuu kiyya jechuudha warri isin gaddisiise arraba sirrii miti nan fudhadha. Maaliif arrabni sirrii miti. Ayinoo kanan beeka sirrii miti. Garuu wanni inni dalage ammootu sirrii miti. Wanni inni dalage hojiin isaa sirrii miti. Namoota akkasii ammallee borillee dura dhaabbachuudha qabna. Dura dhaabbachuudha qabna. Dura dhaabbachuudha qabna. Warroota dhugaa dubbatan sappoortii godhuudha qabna. إيش؟ لا جام. فهمت. So warra gowaa wajjinaa sa'u warra gowaa jechuudha warra hoolaa wajjinaa sa'u kun nama dhuunfati miti warra hoolaa jechuun namoota walii galate jechuudha nama tokko qofaa miti hoola jira jechuudha afaan Oromoo dubbataa jechuudha uummata Oromoo adda dhiibuuf deemu ka Oromoo gabroof deemu warra akkasii jira. Amballe wanto ko jira ya girisa ko girgir ayye ya girisa ko numartu girisa dhugumatti girisa gir jenna jechuudha gaafa wanto ko dhagenne gir jenna sila akka gir jennu sani waa taline mooto sirrii takka gaari wallahi waan gir itti jedhan waan tolaa kana jechuudha gir itti jenna garu sila haga girrisun namni girrisun martu sila hojii dalage wallahi billahi sila yoon asin jirru bilisoomne jira sila akka girrisun san sila hojii dalane hojii irratti lakkasi girrifne qabsoo irratti sila girrifne waan hin ulfaanne jechuudha hin dalayna waan hin ulfaanne fakkeenyaaf beektaa waan tokko ijaaru si dhiibu malee jechuudha diiguun si dhibu waan akka isa irratti hin ariifanna hin jarjarra sila qabsoo irratti illee akkasitti ariifannee hedduu tokko nama boonsa. Akkasii waa'ee ammootu jaalabdii raggaasaa jechuudha qalbiin isin hin cabini. Qalbiin isin hin cabini qalbii fakkeenyaaf haati warraa jaalabdii raggaasaa jechuudha guyyaa har'aa wal agarree wajjin seennee buna dhugnee turre dhugaa dubbachuudhaaf gootummaan isaanii jechuudha hedduu tokko namatti tola. Qalbiin akka isin hin cabne isin hin jetteerti dhaamsa kana isiniif dhaamanii jiranii jechuudha qalbiin akka isin hin cabne ani jaalabdii raggaasaa maalummaa jaalabdii raggaasaa jechuudha amma durallee an dhugaa dubbachuudhaaf maatii jaalabdii raggaasaa waggoon argu jechuudha gootummaa jaalabdii raggaasaa illee isaan keessatti hin argameetani. Maalummaa jaalabdiin maal akka ta'anii fi murannoon jara akkam akka ta'e jechuudha haadha warraa isaaniirraa arguu ni dandeessu silaa ijaan argitan ta'e jaalabdiin hidhamuufis dhabamsiifamuufis ajjeefamuufis akka qophii ta'e jechuudha ni dubbatan ajjeefamuufis garuu oppiidiyoon kanan beektu kanaaf olii gad darartiini ajandaa nuun baafti waan garagara jira. So wanni biraallee wanni jiru jira garuu waan jiru ammootu walumaan laalla haala jiru jechuudha walumaan laalla. Gabaabumatti jechuudha gabaabumatti jaalabdii raggaasaa jechuudha kijiba keessaniif akka bakka hin qabne dhugaadhaaf akka xixiichu wanni jara isa hidhaniif jechuudha amma durallee gootummaa dhugaa baasuu isaatii fi waan biraatiif miti dantaa Oromoo sharafachuurraa isarraa ka'ee martisii jechuudha warra akka Jawaar fa'aallee jechuudha. Gammachuu ayyaanallee mee har'a silaa Jawaar bahi isin jedhani mee keessantu maraatan dhiichiftan ol kaatanii mee keessantu dhiichisa silaa Jawaar bahi isin jedhani akkamta akka dhiichifta garuu Jawaar akka boofoo maal godhaa jirta gaafidha Jawaar akka boon barbaadda
Akkini ba'uufoo fedhii qofa moo hojiidhaan waan dandeetu godhaa jirta. Irra caalatti wannan isiniin jedhu qabsoo Oromiyaa keessaa qabsoo Walloo akka jabeessinudha. Dhugaa isinitti maatii. Ummanni kun ummata diina keessa jiru. Ummanni kun ummata diina keessa jiru. Dhugaa isin jedhan Oromoo taanneen caala jechuudha. Oromoo Oromiyaa caala jechuudha. Oromoo Walloo jechuudha. Garana nyaatanillee dhugaa isitti maatii. Oromoo Walloo garana nyaatan diina keessa jiranillee. Waa'ee ummata kanaa jechuudha. Kophatti gatuun qabnu. Kophatti gatuun qabnu. Har'a Oromiyaan irra guddaan maal ta'e lolli naannoo isaan jiru. Fakkeenyaaf Baalee gara Baalee yoo fudhatte Arsii yoo fudhatte lolli naannoo isaa keessa hin jiru. Garuu lolli har'a Wallaggaa fi Wallootti deemaa jiru kun borammootu isa bira dhufa. Kana dagachuudha ummanni keenya jechuudha. Kana dagachuudha. Callisanii taa'uun jechuudha. Gaafa asiin gaafa du'uu eegale gaafas dammaqa ganaa jechuudha. Ganaa gaafas dammaqa amma dammaquu dhiise walii birmachuu dhiise kuni rakkinna keenya guddaadha. Waan hagammaa jechuudha diina jaratti nu cabsee nu hin jiru. Salphina guddaa jechuudha. Dhugaa walitti himnaati. Salphina guddaadha. Teennetii eena jechuudha. Hanga dhufanii nu ajjeesanii. Hanga mana nu dhufanii mana nu tulseenanii kootti gadi bahe jedhanii nu ajjeesanii teennetii eena jechuudha. Akka waan diinni Wallaggaa maaliif jibban si fakkaata? Waan inni gabrummaan fudhadhu jedheef Walloo maaliif jibban? Dhugaa walitti himna. Waan inni gabrummaan fudhadhu jedheef waan biraatiif miti. Yookaan ati bareedaa taatee jarri fokkotaa ta'aniiti miti. Yookaan ati nama gaarii taatee jarri nama badaa ta'aniiti miti. Waan biraati miti. Jabeennaaf jibban gabrummaan fudhadhu jedhanii jechuudha waan falmataniif kanaaf jibban malee waan biraatiif miti. Kana dhugaa beekuu qabdan. Atillee gaafa si dhufanii jechuudha si ajjeesan. Maana ajjeefta yoo jetteen jechuudha. Deebiin kee jechuudha akkuma jara godhan si godhan. Si hin hiilan. Dhugaa sin jedhaati. Kaadiree tokko deengada maal naan jedhe beetanii? Kaadiree tokko deengada aboo callisiin jedheen beeyta. Yoo waa gochuu dadhabde jechuudha callisuulleen qabsoodha. Callisiin jedheen beeytanii. Waan haasa'inii, waan barreessinii, poostiin godhinii, wanni kun bor har'aati dunyaa laaltee jireenya kee har'a laaltee jechuudha mootummaan ni kufaa bora mootuu ijoollee kee dhabdaa. Maatii kee dhabdaa jireenya kee harkaa badaa waan akkana keessa bahin jedheen. Tole naan jedhee irraa bahee yeroo tokko moo maal naan jedhe beetanii keessatti nuti garuu gara keenya nagaa qabna naan jedhe. Nagaa qabna. Maal jettaan ayi akkana kana faat jira. Gara keenya nagaa qabna. Garri kun gara isaati jechuudha qaama isaati miti. Garri kun qaama isaati miti. Hanga luyni kun nyaatamee itti dhufutti hin dhaga'u jechuudha gisiin lubbuu birgeetti jechuudha xiinxanaa nyaate. Xiinxanaan muka tokko yoo nyaachuu eegale jalaa yoo eegale jechuudha hanga fixutti jechuudha hin dhiisu. Garuu jalaan eegale gubbaan nagaa jedhanii dhiisuu hin qaban. Sigala gubbaaleen dhufa jechuudha ka jalaan eegale sun waan akka isanii ummanni keenya waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Indagannani yadanna inirrafanno ammallee maal isin jedha beetanii wallaahi wanni siidhaa mootu jiraate rabbii jedhaati erga namni du'e jechuudha nama faarsinaa gootota isin jabeeffadhaa dhugaa isin jedhaati keessattuu ijoolleen baale jechuudha salphattanii jirtan sikkoo mandoo baale jechuudha keessattuu salphattu wallaahi salphattanii jirtanii maaliif isin jedha beetanii Asha Muhammad jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf gootitti hambaa qabsaa'ota Oromoo warra waaqoo guutuu fa'a bira hafe namni sun osoo jireenya gaariin dabarsin jechuudha dubartiin jabduun tun osoo jireenya gaariin dabarsin osoo wallaahi nuti jirru akkanatti lubbuun isii addunyaarraa godaante jechuudha. Ammallee hafanii jiran gootonni baale keessa jechuudha hafaniiti jiranii gootota isin jabeeffadhaa ijaarama dhabuudha kun martuu bakka biraallee hojii jirtan kutaa biraallee hojii jirtan nama kaleessa tola isin oole nama akkasii jabeeffadhaa maaloo isin dhagahamaati warra akka isin jabeeffadhaa wallaahi dhugaa isin jedhaati. Maaliif an fakkeenya isin kaase ani baalee kutaa baalee keessa waan ta'eef nin beeka jara waan hin beekuuf
Kanaaf fakkiin isinii kaa'e warri kutaa biraalee jechuudha akkanuma yoona gootonni kutaa keessanii jechuudha kaa gammaa namni hin beekne dhukatanii jiran ka jireenya fooyyaa keessa hin jirre gootota baay'ee jira. Gootota keessan jabeessaa nama tola isinii oole kaleessa jechuudha isinii du'aa bahe oromummaa kenna warra dhiibanii jechuudha hardhaangaa waan ta'eef jechuudha warra keessan dagachuun qabdanii salphina guddaadha dhugaa isin jedhaati. Asha Muhammad akkasi galuun hedduu takka wallahi lapheen cabsee garuu akkanaan qofa bilaashi gadduun osoo waan takka hin darayne bu'aa takka hin qabu. Bu'aa takka hin qabu. Osoo isiin lubbuun jirtu silaa qananiisanii jireenya gaarii jiraachisanii waan tokko godhaniif silaa hedduu takka namatti tola ittiin boonta. Garuu ergasiin duute qofa jechuudha sooshaal miidiyaan kun martu jechuudha isii qofa ta'e jechuudha Asha Muhammad rabbiin rahmata haa godhuu fi ergasiin duute qofa jechuudha. Garuu namni sun nama umriin deemee ni jiran rabbiin umrii jaraa dheeresseera umriin deemee ni jiran deebi'ee dogongora jechuudhaaf namni sun nama umriin deeme nama waa'ee siyaasa keessa hin jirre nama lubbuun jirullee kan jettan taate jechuudha. Hafanii jiranii gootan akkasii ammallee hafanii jiraniiti goota akkasii san haa jabeessinu sin jedha gootota akkasii jabeessaa warra kaleessa tolanuu oolan dhugaa isinitti hima hin dhukatan malee gootonni Oromiyaa keessa jechuudha baay'ee jira. Warra har'a akka nuti Oromoo jennee ofiin dubbannu nu godhanii warra keessan jabeessan hin jedha fayyaa ta'a jabaadha ammootu bakka jirtanitti gara dookumantarii garaagaraatiin mootummaa akka Turkii mootummaa Chaayinaallee ta'e jechuudha afaan dandeettaniin gama dookumantariitiin dalagaatii qarqaarsa akka inni mootummaa Itoophiyaa irra dhaabu jechuudha gochuudha danda'u qabdanii hundi keessanuu jechuudha waan dandeenyu haa goonu afaan Oromoo qofatti hiikoo osoo hin taane akkas haa goonu sin jedhaati. Ciao Nasruddin Adda Baana.